Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati. Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Waan ati jette hin dhageenye mee ustaaza bana daaree gaafadhaa wallah. Miyuutii irra jirtu ustaazi. Miyuutii irra jirtu ustaazi. Ati Islaama amma? Islaama ofiin jettaa? An Islaama marrattiin guddadhe. Ni salaatta? Ni guddadhe guyyatu? Waan ijoollummaa sin gaafanne dhiisu waan ijoollummaa gaafa ijoollummaa charchii dheen waan hin salaatta? Hin soomantaa? Ati hin salaattin sagadhe gaafa miidhagate gaafatti charchii dheeyte maaliif dheeyte charchii? Ollaa keenyaan ijoolleedha waan ta'eef yaadan galfanne dhaqeetuman waan hangam takka ijoollummaa waan ijoollummaa umrii meeqa? Umrii 10 takka akkasumas taas. 10 takka ayyee. Yesuus hin fudhadhu sin jedhanii fudhatte? Hin fudhanne iddoo fayyinaati ana dhukkubnan achi na fidan. Eenyu si keessachi? Ijoollee hiriyaa kiyya waliin dhaqe. Wallah. Okay, akkuma hospitaala dheeyitooti mana dheeyitaa ta'u. Okay, achi itti amantee fayyitee itti amantee nama fayyiseette waan ijoollummaati rabbi. Kabboo namtichi lugana jalaa dhiite hidhiin kun muluun na dhiinnaan achi ba'ee fiigee. Daran koo irra masii dabalee fayyaa mala si fayyisa. So waan jedhu akka islaamummaa irratti yaani yoo salaatu jiraattee lammaati gartee waan itti nama dirqan waan wallaalummaan waan ijoollummaan dalagan waan hirriiba keessa dalagan ummata rabbiin irraa fuudhee jira qalamattiin sirraa fuudhee jira waan ati lapheeteeti yoo ammoo ati kiristaanummaan tun nama fayyistii kan jettee aqil baaliq ballaqte umrii ta'e 10 takka ka'eettu kunis gaa waan namni ballaqee hin beektu hormoonii qaama namni takka eega ballaqee yoo guddatte mata 12 13 14 yoo itti amantee waan kana kan dheeyu taate ani shaadaa hin qabatta yoo waan gaafa daa'imummaa waan namni akkuma charchii seeneetu waan jedhanii kana waan itti amanin yaani achi wada salaatu turte ashhadu muhammad ergamaadha yoo jettee islaamumaan dhugaadha jettee itti fufuu jiraatte waan shaadaa jettuuf hin jirtu wallahu alam amdi dubbadha waan ijoolleen akkasuma lakkii. biraa Salaatu jirtii amma salaatu jirtaa. Takkaa salaata dhiistee way charchii deemtee achi booda Yesuusiin gooftaa itti way kadhatte. Lakkaas taatan salaata islaamummaa irra dhaladhe. Islaamummaa ta'etti uffatu. Shaadaa qabachuu qabdaa naan jetti ijoolleen baay'ee. Adamaa qaba. Of qabsiisa. Salaata kee jabeessi ibaadaatu Salaata kee jabeessi. jabeessi haa takka inni qotu hin jirtu. Inshallah. Okay. Kallachana dha'uusanii homaa hin kafarre. Kallachaa miti bakka fadhaasidhaani nama dha'uudhaan namni hin kafaru. Odayite itti amantee waan sana akkana kiristaanummaan fudhadhaa kiristaanummaan dhugaadha Yesuus waaqa gooftaadha islaamummaan Muhammad oome jechuun islaamummaa tana keessaa jechuun waan sanitti amantanii kan amantu taate namni keessaa baha. Waan sin jedha obsi akka ati Yesuusitti hin amaniniin gartee ragaa sii kan nu deema ati yoo kan amantu taate ani yoo ati gartee dhugumaan gartee waan wangeelli jedhu sana kan raawwattu taate ani kijibaadha ati tan dhugaati wangeela ni qabda na baasi dubbisi ati Yesuusitti amante moo aman Amaneera. hin amanne ragaan sii kannayye okay na kan jedhita Deebiifiti. ishi wangeela baasi yookaan anaa sii dubbisa yookaan ati baasi Maa dubbisishi rakkoon qaban dubbisi wangeela Yohaannis wangeela waan qabattee jirtu osoo ati qabattee waan jirtuuf ati naa baase laa hin baasne matsaafna bira jira atummaa yoo nu dubbista tola wangeela Yohaannis 14 lakkoofsa 12 irraa nu dubbisi ati akka ati 100% moto ba moto akka ati Yesuus hin fudhatin ragaan sii kanna afaanumaan jettan malee keessan nama dogongorsiisaa fi nama doorsisu akka ta'e nan beeka jira quraana keessan maal si doo wangeela keessi doo gorsiisa lakkisin isin akkasi jedhee isin keessatti maal isin amanu ati dubbisi ati ammagaa dubbinsi qabatte barsiisota gurguddaa warra kanaan boochisee akka amantii hin qabne akka Yesuus hin fudhatin hundi asirraa baqattee kotte akkas jedha akkam jedha ani dhuguma isinitti hima namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjetaa jedha. Okay, eenyu tokko jedhe? Yesuus Kiristoos ka.
Okay, maal jedhe? Namni natti amanu hojii ana hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjetaa jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay, ati Yesuusitti amantee? Eegeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati. Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Wayyoo akkas. Abumaas maaliif akka nama gaafattaati? Abumaas kun fayyaan qabdu ati. Fayyaan qabdu Abumaas? Yaa waan indoo waan gurgurtaa sabi. Waan gurgurtaa waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa hin hojjeta yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caala na caala hojjettan jedhe. Miti? Ko jiruutiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin hin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amantee Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu nama ne deem siimee bar kun kanamaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin goobas akkasi fite hanqa fuma namanne ka Doona gaafa taartasiif. naa deebiste ka hin dandeenye waan hin dandeenyeef hin amanne jechuuti waan Yesuus hin dandeessu. Akkasumatti jechuun beektaa si. Laa waan biraati naa deebiste dhiise ka naa deebiste. Fakkeenya tokko anarrallee fuudhulee. Naa deebiste ammoo argite Yesuusitti hin amannee miti naa deebiste bar. Amaneera Yesuusitti. Okay, ayyeedha irraan si deebi'e mas dhaggeeffadhu. Yesuusitti amantee? Amaneera. Kana finne beektu. Hojii laala hin finne abboodha akka hin amanne yoo kan amantu taate waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwatta. Yoo kan hin amanin taate hin raawwattu. Miti? Akkasii watii be. Akkas jiraama. Akkasii miti. Amma keessaa fakkeenyaaf kennaa garaagaraa waaqi namaa kennaa waan beekuuf. Waa'ee kennaa irraa sautiin jiru amantii akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laal dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti dhugumaan isinitti maa isiniin jedhaa dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Ameen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. Hin kaasan eeyyeen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nu kaasuu hin dandeessaa? Waan si araaramu. Ameen. Argitee kabbaad. Waan tokko waan beekuu qabdu keessa isa dhugaa ilame analle dhageen jalan dubbatini. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf mana barnoota tokko namni gaafa mana barumsaa galu garuu kilaasuma takkatti barata. Kilaasii takkatti barata. Garuu lamatti illee barata takka kilaas taan dhaqa taan irra deeman barsiisa adda addaa irra deeman. Sanuu na dhaggeere fakkeenya barnootuma gosa tokko baratta kutaa tokko gaafa galtu barnoota gosa 4-5 baratta akkasii yeroo duraan baradhu san kutaa barnoota gosa 5 akkasii barataa turre fe'a. Garuu achi keessaa namni achi keessaa qaxxii garaagaraa fiduu danda'a. Achuma keessaa deemee barata. Tokko lammaffaa tokko sadaffaa ba'a. Anuu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa bayaa ture. Agaa baradhu agaa kutaa baradhe dirreessi jechuudha. Garuu achuma keessaa namoonni hundi kilaasuma hundi akkuma barataa deemta. Achuma keessaa tokko doktorii ta'a, tokko biyya bulchaa, tokko waan garaagaraa ta'uu danda'a, tokko barumsa hattuu ta'a, tokko miidhama mana hidhaa gala. Kanaafuu aboon namaa kennamaa bittee.
No, san ogummaa waaqayyoon sammuu isaatii kan ogummaadha kuni waan ogummaa barnoota gartee barnoota san waa'ee barnootaati bar. Ustaaza dhiifamalleedha waa'ee gooftaatii fi waa'ee barnoota foonii wal cinaa gaafa qabde obboleettiin. Nama waaqayyo akkas. Namni barate kuni kaanis mana hidhaa galaa kaanis kufuu danda'a kaan akkas ta'uu danda'a namni Yesuus kaan hojii argata kaan hojii dhabaa. Kennaa garaagaraa tahattummaadha ta hojii du'aa kaasuu tan gartee maraatu ta garaagaraa kan namaasa.